Ibrahim Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennu nama hundumaaf haa baay'atu. Viidiyoo kana warri raajii masaratiifaa jaallattan qofti nama Waaqayyo dibee saba keenya qofaaf miti addunyaa maraaf kaase kana jaallattan kabajan qofti viidiyoo kana share godhaa. Viidiyoo gabaabaa isin dhaggeeffachiiseen deebii gabaabaa irratti laadhaa amma xumuraatti nu hordofa. Subhanallah, la ilaha illallah, ya Nabi, ya Rasul. Rabbiitiif hin qabsaahin namni guyyaa tokkollee diinii rabbii kanaaf nan qabsaaha jedhee osoo ofitti himin namni du'e jedhan yeroo amantiin keenya haala kanaan xiqqeeffamee salphifamee jedhamu ni beeka qabsuuf nu tuffachuuf ofitti nu kaasuuf keenya dabaqqa meeshee bichaan itti maraachinee hangashaa turre hafuura jawweetiin irratti hojjenne sagalee guddaa siyaasati sagalaan siyaasati caraan dabal isa dhuma isa out be free in Jesus name. Ya Abdul obboleessi kee jinniin iyyee bootu si aarse inaarin iyyee ba'u siifi fakkaattonni kee yeroo baay'ee raajii irratti viidiyoo hojjettu yeroo namoonni fayyan hin aarina isin iyyuu dhaqaatii seexanarraa fayyaa mootummaa Waaqayyootti dabalamaa qalbii keessa jijjiirradhaatii ofitti nu kaasuudhaaf jedhu jette mee maal fidda maal fiduudhaaf akkas godhattaati asirraa hin iyyin yeroo kee hin gubin eeyyeen seexanni ganaa iyyee ba'a ganaa namoonni mootummaa Waaqayyootti dabalamu ati iyyuura deebiinsiin jedha dafii deemi fakkaattonni kee dafaa deemaati seexanarraa bilisa ba'a. Raajiin faammoo ati iyyiteef miti ati olutaalteefis miti isin iyyitan olutaaltaniifis miti fakkaattonni kee tajaajilli isaanii ittuma fufa wanti dhufu hin jiru jechuudha. Yeroo suuraa isaanii asirratti ilaaltu viidiyoo irratti argitu seexanni si keessaa iyyuu kajeela nan beeka sirraa mul'ataa jira waa'ee raajii fa'aa hin dhiphatina hin wacinaa. Oromoon akka jedhu otuma raachi bishaan keessaa iyyitu leenci bishaan dhugee galaa jedha. Iyyuu dhiisaatii Yesuusitti amanaatii firdii jalaa baasin iyyuu share waliif godhaa galatooma.